Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube channel Wallo United fi akkasumas hordoftoota amantaa muslimaa hundi keessanuu baga guyyaan har'aa kana geessan baga guyyaan har'aa kana agartan. Haala keessa turree fi akka keessa dabarre wanta beeknuuf gammadna. Guyyaan kun akka dhufuuf ijjiif garaan ustaazotaaf ulamoota keenya hedduu bohaa ture. Har'a ilkaan isaanii akkasitti addaatee kolfuu arguu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy musliimoota kaleessa roga hundaan dhiibamanii ture kabajdee gaafiin jaraa akka deebii argatu carraaqxee deebii laattee amma immoo dallawa cubbuu kaleessa diinni ijaaree cabsitee sagantaa iftaaraa qopheessitee hayyoota muslimaa waamtee faxarsiisuu keetiif galatoomi ulfaadhu kabajamisiin jenna. Jarana kana caalaa wanti nama gammachiisu maaltu jira, maaltu dhufaas amma boodaas.